Shalom, 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 shalom nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti hundumti keessan isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma baramee fi akkuma kanaan dura gochaa turre dubbii Waaqayyoo keessaa mata duree tokko irratti yeroo dheeraa fudhannee walii wajjiniin ilaaluuf deemna. Fedha Waaqayyoo fi jaalala Waaqayyoo yoo ta'e isiniin jechuudhaafi. Innis egaa macaafa qulqulluu keessatti seeraa fi ayyaana wanti jedhamu jira. Yeroo baay'ee irra deddeebinee jireenya keenya keessatti dhagaa guddanne waa'ee seeraa, waa'ee ayyaanaa yookaan waa'ee hafuura qulqulluu namni waldaa keessa taa'ee dhaga'ee hin beekne jira jedhee yaadu. Garuu egaa akkuma ayyaana Waaqayyoo biraa namaaf kennameetti dubbachuudhaaf yoo ta'e barumsa hin jedhu garuu namoonni waa'ee seeraa fi ayyaanaa macaafa qulqulluu keessatti wanta caafamee jiru kana akkamitti hubachuu qabu kan jedhu irratti isinii wajjiniin yaada qooddachuudhaafan fuula keessan dhufee isiniin jedha. Egaa kanaaf nagaan Kiristoos Yesuus bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nan amana gooftaan Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti tiksee keessan dhugaadhaa fi amanamaa akka inni ta'ee fi nagaan keessanis immoo raafaaf eegamaa akka inni ta'e abdii kootii isiniin jechuun barbaada. Kanaan egaa seeraa fi ayyaana kan jedhu macaafa qulqulluu irratti akkamittiin ilaallaa kan jedhu walii wajjiniin yeroo dheeraa fudhannee walii wajjiniin barachuuf deemna jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kiyya ilaaluudhaaf haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan na jajjabeessuu akka isin dandeessan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Wal jajjabeessuudhaaf walitti hidhamanii jiraachuudhaaf daandiin dhugaan daandiin Kiristoos Yesuus nu barsiise jaalaladha. Kanaaf jaalala gooftaatiin waan inni irra deddeebi'ee isin gaafadhu gatii guddaa waan isinitti hin kaffalle garuu na jajjabeessuu na bukkee dhaabachuu keessan nan barbaada. Yeroo hundumaa hafuuraan gochaan akka isin na jajjabeessitan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Warri haaraa taatanii akka carraa chaanaalii kiyya irraa ilaalaa jirtan yoo jiraattan chaanaalii kiyya subscribe godhaa isiniin jedha. Kanaaf seeraa fi ayyaana gaafa jennu maal jechuudha? Akkamitti ilaalama kan jedhu walii wajjiniin ilaaluuf deemnaa jechuudha bal'inaan. Kanaaf egaa akkuma isiniin kaasuu barbaade dubbii macaafa qulqulluu keessaa akka ka'umsaatti nuyi walii wajjiniin fudhannee ilaaluuf kan nuti deemnu wangeela Yohaannis boqonnaa 1:17 irratti caafamee kan jiru yoo ta'u innis immoo akkas jedha. Seerri Museedhaan kenname ayyaannii fi dhugaan garuu Kiristoos Yesuusiin kenname jedha. Asirratti adda baasnee kan nu ilaaluu qabnu akka itti galmaatti Museedhaan maaltu kenname kan jedhu tokko seera. Inni lamaffaan immoo kakuu isa moofaa ture. Kakuu isa seera Waaqayyootiin dhaabbate sanatu Museetti kennamee ture jechuudha. Kanaaf Museedhaan kan kenname seerichi kakuu moofaadhaaf ka'umsa ture. Akkasuma immoo Kiristoos Yesuusiin inni kenname ayyaanni Waaqayyoo kan hafuurri qulqulluun kakuu isaa haaraadhaaf ka'umsadha jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti seerrii fi ayyaanni akkamittiin ilaalama kan jennu yoo ta'e walii galatti akka cuunfaatti jechuudha. Seerri akka kennaa kakuu moofaadhaaf kennameetti yoo ilaalame ayyaanni immoo kennaa kakuu haaraa ta'ee ilaalamuu danda'a jechuudha akka walii galatti. Kanaaf nu egaa warri karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoon amananne yookaan dubbii Waaqayyoo isa ta'e Kiristoos Yesuusiin amananne kuni Roomee boqonnaa 7 keessatti walii galaan yoo ilaaltan akka dubartiin haadha manaa jedhamtu tokko abbaa manaa ishee jalaa duutee isa abbaan manaa ishee irraa du'ee isheen isatti gargar baatee dhirsa haaraatti heerumuudhaaf dandeessutti nus immoo Kiristoos Yesuusitti
haaraa akka kaadhimamtuu yookaan misirrittii taanuudhaaf seericha jalaa duunee Kiristoos Yesuusiif haaraa jireenya akka nuyi qabaannuuf Waaqayyo akka nu waamee hubachuun nurra jira jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf immoo namni amanaa ta'e waldaa keessa jiraatu tokko isaan kana beekuun dirqamadha jechuudha. Maaliifin kana isiniin jedhee yoo jettani akka walii galaatti barnoota macaafa qulqulluu keessatti garaagarummaa yaadaa baay'eetu jira. Innis akkaataa itti waldaan Kiristoos Yesuus gaggeeffamtee jiraachuu qabdu irratti jechuudha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan waldaa kiristaanaa akkaataa ilaalcha gaggeeffamuu isaanii irratti hundoofne bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan waldaa kiristaanaa seera Musee irratti gaggeessaa seera Musee irratti dhaabbattee jiraattu yeroo ta'u, inni kan biraan waldaa kiristaanaa seera Musee fi gaggeessaa hafuuraa lamaan isaa walitti maktee seerris nu barbaachisa, hafuuraan gaggeeffamuunis barbaachisaadha jettee lamaan isaa bakkatti qabattee jiraattu. Inni sadaffaan waldaa kiristaanaa ishii seerri Musee diigameera. Egaa nuyi gaggeeffamnee jiraachuun kan nuuf ta'u ayyaana Waaqayyoo biraa argamneeni jettee amantudha jechuudha. Egaa isaan kana macaafni qulqulluun akkamitti jaaj godha yookaan immoo akkamittiin isaan akka isaan deemuu qaban isaan barsiisa kan jedhu irratti walii wajjiniin bal'inaan yeroo fudhannee ilaaluuf deemna jechuudha. Waaqayyo ayyaana nuuf kenna, hafuura isaa nuuf baay'isa, barsiisaa dhugaan isadha jennee waan amannuu fi namni nama barsiisee Kiristoos Yesuusiin beekuu bira nama geessisuu hin danda'u. Kiristoos Yesuus akka namoonni jedhan tiyooloojiidhaan barama miti. Yookaan immoo qo'annaa waa'ee Waaqayyootiin godhamuun hin baramu. Akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos jedhu eenyullee abbaa malee ilma beekuu hin danda'u. Akkasumas immoo eenyullee yoo abbaa ta'e malee ilma beekuu hin danda'u waan jedhuufi Waaqayyoon beekuun kan inni namaaf kennamu yoo hafuurri Waaqayyoo nama barsiise qofaadha. Kanaaf namoonni hafuura Waaqayyoo irraa yoo baratanii nama barsiisan tokko barumsa. Inni biraan immoo hafuurri Waaqayyoo ofii isaatii akka nuyi Waaqayyoon hubannu yoo nu godhe isa kana jechuudha. Kanaaf namoonni ofii isaaniitii buusanii baasanii nama barsiisanii Waaqayyoon nama hubachiisuu hin danda'ani. Garuu barsiisaa dhugaa isa ta'e hafuura Waaqayyoo irraa baratanii barsiisuu danda'u. Yookaan immoo namoonni ofii isaaniitii hafuura Waaqayyoo irraa barachuudhaan barumsa dhugaa barachuu danda'u jechuudha. Yookaan Waaqayyoon beekuu danda'u jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti akkuma nama isiniif kaasuu yaadetti Yohaannis wangeela isaa keessatti boqonnaa 1:17 irratti akkas jedhee jechuudha. Seerri Museedhaan kenname, ayyaannii fi dhugaan garuu Kiristoos Yesuusiin kennameedha. Egaa seerri kennameera tokko, ayyaannis kennameera. Seerri eenyuuf kenname, ayyaanni kun eenyuuf kenname kan jedhu duraan dursinee adda baasnee beekuun nu barbaachisa. Seerri Museedhaan kenname kuni waldaa kiristaanaaf kenname moo Israa'elootaaf kenname kan jedhu yoo ilaaltanii Roomee boqonnaa 9:4-5 irratti yoo ilaaltan seerri, abboommiin, abdiin, kakuuwwan garaa yeroo garaatti kakataman, abboonni amantaa Kiristoos Yesuus akka qomoo fooniitti isaan keessaa dhalateedha. Kanaaf gaggeessaan seeraaf abboommii kan inni kenname Israa'elootaafidha jechuudha. Museen saba biyya lafaa kanarraaf kakuu hin finne. Kakuunii fi seerri Museedhaaf kenname sabni Israa'el ittiin gaggeeffamanii akka jiraatanii fi kenname jechuudha. Seera Musee kana bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isa kanan ilaalla. Garuu akka walii galaatti seerri Museedhaaf kan inni kenname sabni Israa'el jedhamu, sabni qomoo adda baafamee Waaqayyoon abdiin isaaf kenname ittiin gaggeeffamee akka inni jiraatuuf kennameef jechuudha. Kanaaf
seerri yookaan kakuun moofaa kakuu saba Israa'eliif kennamedha malee waldaa kiristaanaaf kenname miti jechuudha. Ayyaanni garuu hafuurri Waaqayyoo inni jedhamu garuu ijoollee Waaqayyoo warra ta'an warra Waaqayyoo irraa lammaffaa dhalataniif gaggeessaa dhugaa akka ta'uuf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaaf kenname jechuudha. Kanaaf gaggeessaan waldaa kiristaanaa inni dhugaanii hafuura jechuudha. Akkuma Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti caafamee jiru warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamanii jiraatan isaan ilmaan Waaqayyootii jedha. Kanaaf gaggeessaan ilmaan Waaqayyoo warra jedhamanii eenyudha? Hafuura qulqulluu yookaan ayyaana Waaqayyooti jechuudha. Egaa inni kun maaliif kenname yoo jennu hundeedhuma biyya lafaarratti bara Addaam kufe yookaan cubbuu hojjetarraa kaasee cubbuun ilmaan namootaa irratti moo'ee garboonfatee ture jechuudha. Kanaaf karaa Addaam cubbuun biyya lafaa akkuma seene karaa Kiristoos Yesuus immoo qajeelummaan tola ta'e akka ilmaan namootaaf kennamuuf Waaqayyo kana godhe jechuudha. Roomee boqonnaa 5 keessatti akka ilaaluu dandeessanitti jechuudha macaafa keessatti. Kana malee cubbuun ilmaan namootaa irratti moo'e kun immoo warra kan Kiristoos ta'an irratti akka hin moone cubbuun immoo isaan irratti sababii hin mooneef balballi gaannab yookaan du'aa akka waldaa kiristaanaa irratti hin moonee fi Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus ayyaana isaa ilmaan namootaaf kennee jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti yoo ilaaltan isin garuu seera jalatti otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jalatti qabamtanii waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabaatu jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Seerri ture seera jala warra jiran irratti cubbuun gooftummaa qabaa jechuudha. Warra ayyaana Waaqayyoo jala jiranitti garuu seerri cubbuun gooftummaa akka inni qabaachuu hin dandeenye Kiristoos Yesuus godheera jechuudha. Kanaaf cubbuun isaan irratti gooftummaa hin qabu jechuun karaa biraa waldaa kiristaanaa balballi gaannab yookaan balballi du'aa akka hin dandeenye taateetti jechuudha. Walumaa galatti garaagarummaa fi tokkummaa seeraa fi ayyaanaa yookaan garaagarummaa seeraa fi ayyaana gidduu jiru ilaaluuf deemna jechuudha bal'inaan. Inni biraan seerri maaliif akka kenname ilaalla. Inni biraan immoo dhuguma namni seera eegee qajeelaa ta'uu hin danda'a bara jireenya isaa keessatti kan jedhu macaafa keessatti akkamittiin caafamee jira kan jedhu immoo baruun nurra jira jechuudha. Kanaaf egaa seerri kuni seera jennee kan ilaallu bakka lamatti yookaan bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kunis seera uumamaa isa jedhamuu fi seera Musee isa jedhamu. God's natural law and the Mosaic law or Moses law jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf seerri uumamaa kuni uumama wajjiniin kan wal qabatudhaa fi kan hin diigamne kan dhaabbataa ta'ee jiraatu jechuudha. Baay'inaanis immoo seera uumamaa keessatti yookaan macaafa seera uumamaa keessatti kan arginu akka fakkeenyaatti tokko lama yoo ilaalle seera qoqqoodaminsa ifaa fi dukkanaa yoo ilaalle kun seera uumamaati. Ifnii fi dukkanni qoqqoodamanii halkaniif guyyaa ta'anii akka isaan jiraataniif Waaqayyo uumama irratti seera godheera. Biqiltuun biqiluun akka irra jiraatu, ija kennuu akka irra jiraatu, ciniinsuudhaan da'uun dubartootaa yoo ilaalle walii galatti fi kanneen biroo seera uumamaa kan jedhaman jiru jechuudha. Fedhii dubartoonni gara abbaa warraa isaanii qaban yoo ilaalle isaan kana akka seera uumamaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Seera Musee immoo yoo ilaalle seera Musee bakka gurguddaa sadiitti qoodee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa seera amantiiti. Seera amantii yeroo jennu maal jechuudha? Egaa Israa'eloonni seera waaqeffannaa qabu. Seerri amantii kun egaa akkaataa waaqeffannaa isaanii wajjiniin kan wal qabatu jechuudha. Kana jechuun Israa'eloonni
akkamitti waaqayyoon waaqeffachuu qabu kan jedhu toorri kaa'ameefii jiru kun seera amantii jedha. Akkaataa itti aarsaan dhiyaachuu qabu, akkaataa itti waaqeffannaan godhamuu qabu, akkaataa itti ixaanni aarfamuu qabu, mana qulqullummaa keessatti seerota fi sirnoota gaggeeffamuu qaban waliin kan wal qabatan isaan kun kutaa seera amantii jedhamanii ilaalamuu danda'u. Baay'inaan immoo seera Lewwotaa keessatti isaan argannaa jechuudha. Inni biraan fi kutaa lammaffaan seera Musee abboommiidha. Innis cuunfaa seerota walii lamaaniiti. Seera amantii fi seera hawaasummaa kan jedhan jiru. Inni biraan abboommota kurnan warra jedhamanii. Isaan kun immoo baay'inaan iddoo tokkotti kan argaman seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1-17tti caafamee jira jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1-17tti abboommota kurnan jetteen commandments jedhamanii caafamanii jiru jechuudha. Inni sadaffaan seera hawaasummaati. Seera amantii, seera hawaasummaa jennee cuunfaan isaa immoo abboommii jennee yookaan abboommii kurnan jennee akkuma jennee egaa seera Musee kana walii galaan bakka sadiitti qoonnee ilaalla jechuudha. Seera hawaasummaa kan nuyi jennu kun immoo baay'inaan kan isaan argaman seera keessa deebii keessatti yeroo ta'u, hawaasummaa akkamii Israa'eloonni walii isaanii wajjin qabaachuu akka qaban, akkamitti walii wajjin jiraachuu akka isaan qaban, ormoota warra saba Waaqayyoo hin ta'in wajjin akkamitti akka jiraachuu qaban seerota akeekkachiisan jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle hawaasummaadhaan Israa'eloonni saba Waaqayyoo warra hin taane wajjiniin akka isaan walitti hidhachuu hin qabne Waaqayyo isaan akeekkachiisa. Sabni Waaqayyoo warri hin jedhamne kun akka bineensota abaaramoo fi waan xuraa'aatti akka isaan lakkaa'amanii fi Israa'eloonni isaa wajjiniin wal tuttuquu, isaa wajjiniin walii jiraachuu, isaa wajjiniin gaa'ela uummachuu, isaa wajjiniin bultoo horachuu akka isaan hin dandeenye, ilmaan godhachuu akka isaan hin qabne hawaasummaa yookaan seera hawaasummaa kanatti seera keessa deebii keessatti baay'inaan caafamanii kan jiranitti isaan hubachiisaa jechuudha. So cuunfaatti seera Musee kana bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kanaaf seera Musee kana edda akkasitti ilaalle seera Musee kana karaa biraa akkamitti ilaaluu dandeenya yoo jenne seerri Musee seera hojii jedhamee waamamuu danda'a. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 27-28 irratti yoo ilaalle seerri Musee seera hojii akka ta'e nutti hima. Egaa hiikaa macaafaa irratti macaafni qulqulluu afaan Oromoo kun hiikaa afaanota Ingiliffaa afaan Amaariffaa wajjin wal bira qabne yoo ilaallu yeroo baay'ee xiqqoo ishee walitti hin siqu. Garuu isa Amaariffaatii fi Ingiliffaa irratti jedhu sana itti dabaleetaniin isinii dubbisaa jechuudha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 27-28tti akkas jedha. Egaa maaliin of jenna ree? Waan ittiin of jennu tokko illee hin qabnu. Seera maaliitiin dhaabnaa? Akka abboommii seeraatti hojjechuudhaani jedha. Macaafa Amaariffaa fi macaafa Ingiliffaa keessatti yoo ilaalle garuu akka seera hojiitti jedha. Akka seera hojiitti hojjechuudhaani jedha. Waaw jedha itti fufee. Akka abboommii seeraa abboommii amantiitti jiraachuudhaan maleedha. Akka seera amantiittidha. Macaafa Ingiliffaa fi Amaariffaa isaa yoo ilaaltan akka seera amantiitti jiraachuudhaan maleedha. Namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan otoo hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiifnaa jedha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 27-28tti yoo ilaalle. Kanaaf akka seera hojiitti hojjechuudhaani yookaan jiraachuudhaani jedha. Lakki akka seera amantiitti jiraachuudhaan maleedha Phaawulos ofiisaa. Kana malee Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti yoo kan jiru ilaalle akkas jedha. Otuma ta'uu iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee
wanta seerri isarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa akka hin ta'e qajeelaa ta'e akka hin lakkaa'amne hin beeknu. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan otoo hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaatti hin lakkaa'amudha. Kanaaf seerri Musee seera hojii gaafa jennu hojjechuudhaan namoonni dhama'anii qajeelummaa ofii isaanii akka isaan argataniif kallattii ka'a malee qajeelummaa tol akkasumatti Waaqayyo biraa namaaf kennamu akka hin taane kanaaf seerri Musee seera hojiiti jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraan sababni isaa ammoo akka ayyaana amantii qofaan kan argamu osoo hin taane seerri Musee seericha guutummaatti raawwachuudhaan kan argamudha. Seericha guutummaa guutuutti raawwachuu kan nama gaafatu jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3:10 irratti warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caafanni qulqullaa'aan namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha hin jedha. Yaaqoob boqonnaa 2:10 irratti yoo ilaalle namni seericha hundumaa eegee tokko isaa yoo diigeedha akka waan hunduma isaa diigeetti itti gaafatama. Kanaaf seerri Musee seera hojii nama barbaadu hojii duwwaa otoo hin taane immoo bara jiraannu hundumaa keessatti guyyaa tokko dogoggora tokko malee isa eeguu namni tokko isaa bara jiraatu keessatti yoo dogoggore ammoo akka waan hunda isaa diigeetti immoo waan itti gaafatamuuf hojjechuudhaan hojii gaarii kan dhaabbatedha jechuudha seerri Musee.